Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam hordoftoota fi daawwattoota peejii Kamaal Abbii. Nagaa jirtu. Ani obboleessi keessan nagaa kooti. Alhamdulillah. Har'a viidiyoo tana keessatti akkaataa suuraa yookiin footoo keessan baakgiraawundii isaa itti bareechifattan akkasuma suuraa keessan akka itti tolfattan isin garsiisa. San dura garuu warroonni hanga har'aatti chaanal yuutuubii kiyya sabiskiraayib hin goone akka sabiskiraayib gootan isin gaafadha. Yuutuubarra ni seentu. Iddoo sarchii irratti Kamaal Abbii jettanii ni barreessitu. Haala kanaan jechuudha. Sana booda isa kana kuno isa irratti ni cuqaastu. Achi booda sabiskiraayib iddoo jettu kanarratti al tokko yogguu isin cuqaastan mallattoon alarmii isinii dhufa. Isa irratti al tokko yogguu isin cuqaastan akkuma nan viidiyoo takka dalagee gadi dhiiseen kallattiidhumaan isin bira dhufa jechuudha. Haala kanaan akka irraa fayyadamtan abdiin qaba. Gara barnoota har'aatti yoo deebinu akkuma hedduun keessan gara keessaatiin na gaafachuu jirtan akkamitti suuraa keenyaa yookiin footoo keenyaa baakgiraawundii bareechifachuu dandeenya. Akkasuma suuraa keenya haala kamiin miidhagfachuu dandeenya jettanii warra na gaafattaniif karaa salphaa fi bareedaa ta'een isin garsiisaa na faana bu'aa. Pileestoora keessan irra ni galtu. Sana booda iddoo sarchii kanarratti cut out jettanii barreessitu. Hogguu isin haala kanaan barreessitan isiniif dhufa jechuudha. Hogguu isin cut out jettanii barreessitan dhiifama. Cut out background eraser kan jedhu kun yogguu isinii dhufe isarratti cuqaastanii gara bilbila keessanii irratti gadi buufattu jechuudha. Daawunlood gootan. Ani amma daawunlood godhee waan jiruuf daawunlood gochuun nan barbaachisu. Kunoo inni isa kanaa jechuudha. Cut out. Isa kana erga gadi buufattanii booda irratti cuqaastu. Fuula kana fakkaatutu isinii dhufa jechuudha. Bakka kanatti start bakka jedhu kanarratti cuqaastu. Gaalarii kan jedhu yogguu isinii dhufe ammas irratti cuqaastu. Haala kanaan gara gaalarii keessanitti isin dabarsaa jechuudha. Isin kanaaf suuraa keessan kan barbaaddan irratti kan baakgiraawundii isaa bareechifachuu barbaaddan san barbaaddanii irratti cuqaastu bakka inni jiru jechuudha. Sana booda fakkeenyaaf baakgiraawundii isaa jijjiiruu barbaada akka fakkeenyaatti isin garsiisuudhaaf isarratti ni cuqaasa. Erga haala kanaan irra cuqaasee booda quba keessaniin xiqqeessitanii jechuudha. Daangaa suuricha keessanii irra haala kanaan osoo suuraa keessaniin tuqsiisin irra ooftanii waliin geessu jechuudha. Kunoo haala kanaan suuta jettanii quba keessan xiqqeessuudhaan akkanatti irra ooftaniiti waliin geessu. Erga haala kanaan waliin geessan booda asitti iddoo dan jedhu kanarra dhuftaniiti dan gootu. Kuni beeksisaa yogguu akkana isinirra dhufe eksiidhaan irraa deebitu. Erga haala kanaan isinii dhufee booda ammas gara gadiitti dhuftanii eraser bakka jedhu kanarratti al tokko cuqaastu. Erga irra cuqaastanii booda ammas quba keessaniin xiqqeessitaniiti daangama kanarra haala kanaan ooftaniiti waan suuraa keessaniin ala jiru hundaa irraa balleessitu jechuudha. Fakkeenyaaf haala kanaan wagguu balleessitan yoo akkanatti akka tasaa qubni keessan suuraa keessan irra seene irraa duuba deebi'uu kan dandeessaniin anduu bakka jedhu kanarratti al tokko cuqaastanii kunoo haala kanaan irraa deebi'aa jechuudha. Kanaaf isin amma haala kanaan xiqqeessitanii suuta jechuudhaan suuraa keessan akkanatti osoo hin tuqsiisin irraa deebi'u. Haala kanaan bakka hundarra deemtaniiti haala kanaan akka suuraa keessaniin ala waan jiru hundaa irraa qulqulleessitu haala kanaan. Quba keessaniin jechuudha. Haala kanaan. Erga haala kanaan waliin geessanii anamma isin agarsiisuuf qofa waan ta'eef sirritti tolchuutti jiru. Isin ammoo sirritti quba keessaniin bareechistanii yoonii fi keessa isin harkaa seene anduu kan jedhu kanaan duuba deebi'aati sirritti bareechifattanii erga jettan booda as dhuftanii dan kan jedhu kanarratti cuqaastu. Erga isa kanarratti cuqaastanii ammas haala kana ta'ee isinii dhufaa jechuudha. Kuni beeksisni akkanaa yoo dhufe mallattoo X tanaan kunoo ishee tanaan irraa duuba deebitu. Kunoo amma baakgiraawundiin isaa naaf dhufee jira kan bilbilarra jiru jechuudha. Kanaaf baakgiraawundii isaa kana haala kanaan suuraa kana bakka feetan kaa'uu dandeessanii bakka feetan jechuudha. Sana booda baakgiraawundii isaa jijjiiruuf kunoo gad dhuftanii bakka tanarratti cuqaastu.
Isarratti wagguu cuqaasan kunoo baagiraawundoota garagaraattu jira. Haala kanaan jechuudha. Kan barbaadan irra kaa'achuu dandeessu. Haala kanaan. Kan barbaadan irra yogguu kaa'atan suuraa keessan ammoo bakka feetan kaa'uu dandeessanii akka feetanitti jechuudha. Kana yogguu jedhu baagiraawundii qofa osoo hin taane suuraa keessanillee fakkeenyaaf wanti garaagaraa akka tasaa wanti isin hin feene yoo isin biratti ba'e isirraa haquudhaan haala kanaan bareechitanii ni kaa'attu. Erga haala kanaan sirreessitan booda waa irratti barreessuu barbaadan add text kan jedhu kana kunoo isa kanarratti cuqaasuudhaan irratti barreessuu dandeettan. Kalarii barreeffamaa jijjiiruuf ammoo kalar kan jedhu kanarratti akkasumas saayizii fi wantoota garaan sirreeffachuu ni dandeessu. Ammas suuraa kana fuula garana gargale garana deebisuu yoo barbaadan fiiltar bakka jedhu kanarratti cuqaastu. San booda haala kanaan gargashuu dandeessu jechuudha. Fiiltar kan jedhu kun suuraa keessan asii achi gargalchuudhaaf ta'a. Akkasuma baagiraawundii isaa kana kan bilbilarra jiroo isinitti toluu dhabee kan footoo keessan gaalarii keessan keessa jiroo barbaadan kunoo isa gaalarii jedhu kanarratti cuqaastaniiti. Isa kanarratti cuqaastanii gaalarii keessan keessaa filachuu dandeessu. Fakkeenyaaf mee kana hoggunan filadhe haala kanaan jechuudha. Kunoo haala kanaan baagiraawundii isaa kana gochuu ni danda'a jechuudha. Fakkeenyaaf suuraa keessan fuutanii akkana irra kaa'uu dandeessan. Haala kanaan erga miidhagfattoota dhuftanii mallattoo seevii tan gara gadiitti argitan tana kunoo isheetan yogguu tuqtan seef ta'a jechuudha isheetan. Erga seef gootan booda as keessaa baatanii gaalarii keessan keessatti argachuu ni dandeessu. Gaalarii keessan keessa seentu. Kana booda kunoo asitti argattu jechuudha. Kunoo haala kanaan. Kunoo haala kanaan baagiraawundii isaa sirreeffatanii suuraa keessanis bakka feetan kaa'attanii bareechifachuu ni dandeessu jechuudha. Kanaaf akka irraa fayyadamtan dhibbaan abdii qaba. Hiriyoota keessaniif viidiyoo tana sheer gochuun dirqama Oromummaatii. Ani kan isin wajji ture Kamaal Ibraahim peejiin too Kamaal Appiidhaa. Hiriyoota keessan gara peejii xiyyaatti invite gochuudhaan akka affeertan isiniin jedha. Hanga sagantaa biraatii walitti deebinutti nagaa hannaaf tura.